Jaafa qulqulluu har'aa waan ani irratti dubbadhu ijoolleen horii durbaa barri keenyaan jedhe Waaqayyo akkas naan jedhe sagalee sana bara maalii nu ta'an jedha bara ulfinaati gara maalitti darbu ulfinaatti darbu kan amantanii naan siita akkan jedha sagalee Waaqayyo irraan sanitti hima akkamitti akka dabarru maal akka ta'u Waaqayyo maal akka inni hojjetu nama akkasii fi macaafa Qorontos lammaffaa baafadhaame iddoo lama dubbifannaa Qorontos lammaffaa jalqaba baafadhaati iddoo lama dubbifannaa jalqaba Qorontos Phaawulos kan caafee lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 kaasee nan dubbisa kasin baafattan barbaadeen ergichatu achi keessa jira waan ta'eedha. Abdii akkasii erga qabaanne nuyi guddaa ija jabina qabna. Ija injabaanna. Dhiifama. Abdii akkasii erga qabaanneeti nuyi guddaa injabaanna. Nuyi akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'elii calaqqisa fuula isaa irraa darbu sanaan akka hin arginetti fuula isaa golbate hin dhoofse jechuu barbaadeeti asitti yaadi isaa garuu isheen kun maal jettiin dubbisame maal ta'eera adoochifameera hamma guyyaan aaraatiyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisanii golgaan suni isaan irraa inaafne irraas hin fudhatamne golgaan suni karaa Kiristoos duwwaa isaan irraa fudhatamuu hin danda'a karaa eenyu duwwaa karaa Kiristoos jedhame ishee kanas qabachaa deema karaa Kiristoos golgaan sun karaa tokko duwwaa isaan irraa fudhatamuu hin danda'a karichi immoo karaa Kiristoos hamma irraattiyyuu yerooma isaan seera Musee dubbisanitti golgichi yaada garaa isaanii maal ta'a hin golga caaffanni qulqulluu yeroo inni gara gooftaatti galagalutti golgichi isa duraa hin fudhatamaa hin jedha caaffanni qulqulluu yeroo inni gara gooftaatti galagalu gara eenyutti gooftaatti asitti isa kana qabadhaa deema silaa karaa Kiristoos amma immoo gooftaatti yommuu galagalu golgaani akka isaan waa hin argine godhe sun maal ta'a irraati isaanirraa hin fudhatama galgala kana golgaan jireenya keenya irraa fudhatama egaa inni gooftitti jedhu kunoo inni gooftitti jedhu kunooti hafuurri qulqulluudha inni gooftitti jedhu kunoo hafuura qulqulluudha iddoo hafuurri gooftichaa jirmoo maaltu jira birmadummaatu jira ammas nuyi fuula keenya ituu hin haguuggatin ulfinaa gooftichaa nurra akka calaqqisu hin goona ameen jedhaa ka ilaa akka jedha lakkoofsa 18 ammas nuyi fuula keenya ituu maal hin ta'in hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nurra akka calaqqisu hin goona nuyi ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan shee kana laafde kanatti kan bara gara maalittidha gara ulfinatti darbuudhaan jedha sagalee Waaqayyo waaw gara ulfinaatti darbuudhaan fakkeetti isaa akka taanuuf ulfinichi maal nu godha ulfinni jireenya keenya irratti dhufu kun ulfina nuun arginu kuni jireenya keenya gara tokkotti jijjiira jechuudha gara isa kaleessaa keanu baasee gara isa nuun arginee hin beekne isa haaraa ta'e isan shaakalle tokkotti nu geessa jechuudha maal yeroo dhufu ulfinichi yommuu dhufu fakkeetti isaa akka taanu fedha fakkeetti eenyuti kan Kiristoos akka taanuuf akka goofticha isa hafuuraa sanatti biraanuuf dhufetti
Indi diiramna jedhaan sagalee waaqayyo. Waaqayyo sinaa eebbistaa. Sakaanitti rooma teessanii dubbisa. Qabadhaa amma achimmoo achi teenyee immoo iddoo gabraa immoo dubbifanna. Amma immoo Qorontos achuma immoo taa'atii Qorontos jalqabaa immoo baafadha. Qorontos jalqabaa immoo. Gara Qorontos hin barra turra. Saduraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee nan dubbisa akka jedhaan. Boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee akka jedha asitti immoo. Asitti sakkeedha Phaawulos. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuuni warra karaa badiisaarra jiraniifi gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu inni maal keenyaadha? Humna Waaqayyooti jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniifi gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu humna Waaqayyooti jedha. Caaffanni qulqulluuni ogummaan warra ogeessotaa nan balleessa. Hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala in jedha. Egaa namni ogeessi eessatti afeeree? Barsiisaan seeraas afeeraaree dubbii beekaan bara sanaas eessatti afeeree? Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kana gowwummaa godhuudhaaf mitiiree? Kedhaan gaaffii nu gaafata mitiiree jedha Phaawulos. Biyya lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isaa ogummaa guutuu beekuu dadhaba. Gowwummaa barsiisa isaa nuyi lallabnuun warri amanani fayyisuu Waaqayyootti hin tola jedhaan. Lakkoofsa 22. Yihuudoonni illee maal barbaadu? Milikkita gaafatu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Lakkoofsa 23. Oli wajjiniin jenna ishee kana. Lakkoofsa 23. Sagalee keenya ol fudhannee na teellaa jettu akka namni hundumtuu jedhuun barbaada. Nuyi garuu jedhame Kiristoos isa fannifame in lallabna. Ameen ameen. Akkasammas akka jennuun barbaada akka keessa keenya. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame in lallabna. Kun immoo warra Yihuudootaa fi gufannaadha. Warra Yihuudoota hin taane immoo gowwummaadha. Warra Waaqayyoof waamamaniif garuu Yihuudootaa fi taanii Giriikootaafis taani. Yihuudoota taanii fi Giriikootas taani. Kiristoos humna maaliitiidha? Humna Waaqayyootiidha. Waaw, sagalee Waaqayyoo kun ikkoo dinqiidha. Ogummaa Waaqayyootis. Wanti gowwummaa Waaqayyoo fakkaatu ogummaa namaa irra maal ta'a? Hin caala. Waaw, sagalee Waaqayyoo kana. Wanti ogummaa Waaqayyoo fakkaatu ogummaa namaa irra hin caala. Wanti dadhaboo Waaqayyoo fakkaatus jabina namarraa hin caala jedhaan. Phaawulos iddoo kanatti waan lama walitti fideetu boqonnaa tokko irratti isa jalqabaa irratti waa dubbata. Wanta inni dubbatu wanta guddaadha. Waa'ee maalii dubbata? Waa'ee Kiristoos. Kiristoosii eenyu akka ta'e warra Kiristoositti amananii fi warra Kiristoositti hin amanneef, warra Kiristoosii fudhatanii fi warra Kiristoosiin hin fudhanneef kompeerii godheetu ogummaa biyya lafaa fi ogummaa mana Waaqayyoo keessa jiru asitti iddoo kanatti dubbata. Iddoo gabiraatti immoo waa'ee Kiristoos kana maal godhee dubbata? Waa'ee Musee wajjiniin ol fakkeesseetu ol bira kaa'eetu namaaf akka galutti namni piicharii godhee akka inni ilaalutti Phaawulos iddoo kana lamaatti ergaa tokko bifa adda addaanii saba Qorontos keessa jiran sanatti yeroo sana dubbata ture jechuudha. Ergaan suni har'a anaaf isiniif jechuudha. Waldaa keenyaaf bara itti deemnu kanaaf bara 2024 kana keessa yemmuu jiraan waldaan keenya akkam ta'uu qabna akka waldaatti akka dhuunfaatti Phaawulos irraa wanta guddaanuun barachuu qabnu yoo jiraate galgala kana keessa koo wanti jiru bara jedhe Waaqayyo anaan jechuudha.
bara ulfinaati gara ulfinaatti darbuudha. Ulfinaatti darbuudhaaf garuu ulfinni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka inni hojjetuuf, ulfinni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka inni mul'atuuf, Waaqayyoo akkuma isaan seera keessa deebii boqonnaa 28 sila nuu dubbisan sun jireenya keenya keessatti akka inni hojjetuudhaaf Waaqayyoo nurraa maal barbaada? Waldaa kanarraa, anarraa, isinirraa, orras jirurraa maal akka nuun godhu barbaada Waaqayyoo bara 2024 kana keessa isa jedhu irratti dubbachuu barbaada. Obboloota koo Waaqayyoo nama eebbisa dhugaadha kun. Waaqayyoo kakuu namaan jedhee hundumaan raawwata dhugaadha kun. Waaqayyoo lafa jedhe nama geessisa dhugaadha kun. Wanti Waaqayyoo dubbate baroota keessatti sobas hin qabu, sobas dubbatee hin beeku. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoo waan nuun jedhe hundumaa nuu godha jechuudha. Waaqayyoo garuu wanta inni nuun jedhe sana bira ga'uudhaaf immoo anaaf isinirraa immoo wanti eegamu jira ture. Jiras akka Phaawulos dubbatutti. Inni guddaan waldaa kanaaf waanan dubbachuu barbaadu yoo jiraate bara 24 kana keessatti waldaan kunis anis iddoo guddaa goonee akka nuun dubbannu, akka nuun labsinu, akka nuun jiraannu yoon sinii kadhadhe ofii kooti sabu waa'ee Kiristoosidha. Waa'ee maaliiti? Waa'ee Kiristoos. Waa'ee Waaqayyoon waaqarraa isa dhibuuti. Waa'ee ergamaa waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarraa Waaqayyo kan isheerraa barbaadu, kan ishee lafa kaa'eef ergaan tokkoof tokko yoo jiraate waa'ee ilma Waaqayyoo Masiihicha isa ulfinaan ergamootaan ajjabamee deebi'ee dhufu waa'ee isaa akka labsituuf Waaqayyo gooftaan biyya lafaarra kaa'e. Mishiniin keessan faarfataan lallabaan jaarsolii warri ta'an amantoonni numtu amma mishiniin keenya sun dhumutti biyya lafaa irratti baratti Waaqayyo kan inni nu dabarsu yoo jiraate mishiniin Waaqayyo tokkoof tokko innis ilma isaa jireenya koof jireenya keessanii mul'isuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Mishinii gabraan qabu Waaqayyo biyya lafaa irratti. Fedha gabraan qabu Waaqayyo biyya lafaa irratti. Waggaa dhuftu kana keessa Waaqayyo kan inni isinirraa barbaadu faarfattoota faarfannaan keessan waa'ee Kiristoos ta'uu qaba. Lallabaa warri lallabdan lallabni keenya waa'ee Yesuus ta'uu qaba. Jireenya jiraannuun waa'ee Yesuus dubbachuu qabna. Maaliif kaayyoon Waaqayyo biyya lafaarra waldaa koo jedhe gooftaa Yesuus. Waldaa koo immoo eenyu mormuu hin danda'u. Ani waldaa koo dhaabeera. Waldaa koo gaannam mormuu hin danda'u. Biyya lafaa mo'uu hin danda'u. Waldaan kiristiyaanaa kan isheen biyya lafaarra Waaqayyo kaa'eef waa'ee ilma isaa isa nuuf du'e, isa du'aa kee, isa mirgaa isaa deebi'ee dhufu waa'ee isaa akka dubbannuuf. Ameen jedhaa kaa. Eebbisa keessa jira saba Waaqayyo. Eebbi afuuraa, eebbi foonii waa'ee isaa keessa jira. Waa'ee eenyu keessa? Waa'ee Kiristoos. Ergaa tokko akka jennuun barbaada asirraa hin argitu. Bara jiraannutti ofii Kiristoosin mul'isu. Bara jiraannutti jireenya keenyaan eenyu mul'isu hin jedhe? Kiristoosin mul'isu akka jedhame bara 2024dha. Ingilinyaan hin jettanii afaan Oromootti jiru bara 2024dha. Sirriitti nama ilaalina ofii keessanitti akkasiin himtan hin barbaada. Bara 2024dha. Kiristoosin jireenya kootiin nan mul'isa, nan amanadha, nan jiraadha, nan lallaba. Eenyuun? Kiristoosin. Kakuu galaartu Waaqayyo duratti. Kiristoosin maal nan godhaa jaartu? Nan amanadha. Nobody. Qabeenyaa koo miti, beekumsa koo miti, ogummaa koo miti, dandeettii koo miti, fira koo miti, hiriyaa koo miti. Bara dhufaa jiru hundumaatti umuriin biyya lafaarra jiraadhu kana keessatti inni jalqabaa amantii koo Yesuus isa naaf du'e qaraaniyoo irratti isa fannifame isa Phaawulos fa'aa dubbatanii nuun Kiristoos isa fannifame hin lallabna isa isaan jedhan sana maalin taana nuun in amananna. Mee ameen jedhaaka. Nan amanadha dhaame. Ameen, ameen, ameen. Afurri kun sinitti hagalu. Bara 2024 yaa saba waldaa Ebenezer as kan jirtan mana kan jirtan barri keenya bara Waaqayyoon amanannee jiraannu nuuf haa ta'u.
برجرينا كنيان إيسوسين أمانة ددّبنو نوفتو نانا ما ندامو دوامتي أتشيبونا ممال جنة سرات ننجرادا إيسوسين إيسوس جرينا سبواك أيوه إيسوس للبا دوامتي إيسوس جرينا جراتا مودا إيسوس جرينا مولاتودا جرينا قبا مودا إيسوس نمني نفاني إيسوس نورا ورقفتشو قبو إيسوس كريستوس نورا فما ينمتي باولوس إيسيني جدا مال واك أيوتين ورقفتو واك أيو أكتاتنيف نورا فما إيسوس إيسوس جرينا كينيان باركو ملا مبدي دمفر أورقى فما أمين هبا واك أيو كنا نورا برباد إبي نورات دبّتا من دم توتا أف كنا كيسا جرا مسترسا. This is very important. كنو فينغال لتانان براكم على ما بدي دم يفور. أكسمان وثالا شو بسا دربو دندين والداكو سباكو. واك أيو كنا نورا برباد. جرين نورا برباد واك. يسوع كريستوس هي داك أي مكاسنا إنرجي جدا. سجلي واك أيو. مكتيرا يرونا تشوف جدو مكتيني غدي جنك أبدو ترتي جد يروسنا يسوع كريستوس إنفانيس يا تشتي شياباري لما تجمعورتي واي يسوع يروبرا نكى إجرا برباد باركم الله ما بدي دمي أفرواك أيوم ما نرى برباد إجنا نرى برباد إجنا ياتم إجمولت إجا أرجم سنرى برباد فارفتو ده واقعي تجاهل كين يدوامت إجينا الرام ولا تشوك بس الرام ولا تشوك ورا للم نيجان الرام ولا توك كنا بربارة واقعي للم نكين واي كريستوس توك جيد درامو كبا واي فن فموسى واي فنو واي كروسي توك للم نكين واي غوفتا توك للم نكو يساتو جرين يتنا مجلس يساتو بكوننا ما أفتح كنا بربارة واقعي يبارك ملا ما بدي مفر ولدا أنا را كنا بربادة قواك كنا قا موسيني باولوس موسى وجنين وليك أبي واي ألفنا واك أيو دبتيتو أكنا تينجري ألفنا واك أيو كان موسى ريد يرو إسرائيلي تيجي بويه جد أجاب موسى باولوس يرو دبتو فولسا أك إسرائيلون إنارجينيف إنشوفته جد هنوك ستينا because موسى نسا غارة سينار البيتو ويافتمي فالكنا فتما واك أيو باو جنين هاسه واك أيو وانتو كو غافته يا واك أيو سيارغون بربادا تنجد سيارغون بربادا أتموه نما كنا تمولسي تنجد ناني واك أيو أنا نمني أرجع جراتون دندو غارو موسى جونا تشردر بنا أرجو دندي سانا موسى ني واك أيو إنارجع دود سات نوشة يرو دربو أرجع جدان سيرا كيسا ديبي سيرا باو بكونا صدومي ساديرتنا أن يورو لالتاني چودا موسيني إسرائيلو غريبوي غارسان الراتي جريتو باولوس دبته أكجري أشيبور إسرائيلوني موسى أرجو هندنديني جدان موسى مالي فارجو هندنديني موسى راتي ألفنا واك أيوتو چالك إساتوري جريتو دبته موسى راغرو وانتي چالك إسسوني كيروت موجرا باولوس كم برابرا ميتير كم ترو ميتير كاني بوبولو ميتير كايروتي موسين يروتي كوبودا إن راجلا كيسوني إسوكي جدتو باولوس كومبيري غودي يسوع كريستوس مو كم برابراتي جدان إسراني مو جريني كينيا برابران هنجالا كيسا جدتو بتا كم موسى كايروتي كم كريستوس غرو كم ماليتير كم برابراتي غولغا برابراسانات دينون جدان يرونو ترباتو golgaa bara sanatti jedheetu Phaawulos isaanitti dubbate golgaan suni mul'achuu jireenya keenyarraa akka mul'atuufi Phaawulos maal nuun jedha gara ulfinaati golgichi moo'eedha wanti natti tolu keessaati golgichi moo'eedha golgaan inni karaa Kiristoos Yesuus nurraa calaqqisu suni moo jedheetu Phaawulos akka kan Musee miteedha inni moo jedha hafuura maaliitiidha hafuura waaqayyootiidha hafuura waaqayyoo isa jiraataa taa'e yeroo dubbatu afurri waaqayyoo moo lafanni jiru achumatti gaafa hiikumoo maaltu jira birmadummaa jira lafa afurri waaqayyoo jiru hidhamuun hin jiru rakkinni hin jiru gidiraan hin jiru because afurri waaqayyoo maal nama godha hidhaa namarraa afurri waaqayyoo lafanni jiru nagaa jira saba waaqayyoo
Afurri waaqayyoo yoo lafanni jiru namni waaqayyoon hin arga. Afurri waaqayyoo lafanni jiru namni dhufaatii Yesuus yaadata. Afurri waaqayyoo lafanni jiru namni Kiristoosiif akka inni jiraatu isa gargaara. Raafi Phaawulos iddoo kanatti maal jedha warra Qorontosii kanaani anaaf isiniini har'a anaaf isini golgaa isa kan Museen nu barbaachisa miti jedha. Isa kan Kiristoos nu barbaachisa jedheetu nutti dubbata jechuudha. Egaa boqonnaa tokko saduraa irratti boqonnaa lammaffaa irratti boqonnaa sadii irratti Phaawulos waan tokko dubbata iddoo sanatti bifa adda addaan waa'ee Kiristoos dubbata. Ulfinni waaqayyoo inni karaa Kiristoos nuuf laatame kun jireenya keenya irratti akka inni mul'atuuf maal goonu ammanu sarratti dubbadhee fixuu barbaada yeroo xinnoodhaan. Isa keessa waaqayyo nutti dubbata. Maal narraa barbaadama waaqayyo? Ishi waaqayyo ulfina koosiin hin mul'isaa. Waa'ee Kiristoos lallabaanuun jedheedha. Kun hundumtuu ta'uudhaaf maaltu narraa what is my responsibility isa jedhamu jechuudha. Maal gochuun qaban biyya lafaa kanarra yemmuun jiraadhu. Ulfinni waaqayyo jireenya keenya keessatti akka inni mul'atuuf maal gochuu qabna sabni waaqayyo orras jiru orri mana jiru. Ulfinni waaqayyo karaa Phaawulos dubbate kun jireenya keenya irratti akka ta'u maal gochuun nuuf ta'a inni tokkoffaan maal nuun akka nuun goonu waaqayyo kan inni barbaadu bara 2024 kana keessatti inni tokkoffaanii akkas kan jedhudha. Maal nurraa barbaada waaqayyo? Laphee cabaa. Caafadhaas hin gargaara. Waaqayyo bara 2024 tti ulfina waaqayyo jireenya keenya irratti akka inni mul'atu waldaa kana keessatti mana keenya keetti jireenya keenya keetti laphee cabaa qabaachuu qabna. Namni laphee cabaa hin qabne Kiristoosin argisiisuu hin danda'u, Kiristoosin lallabuu hin danda'u, Kiristoosin jiraachuu hin danda'u, ulfina waaqayyoo arguu hin danda'u. Sagalee waaqayyootu jedha kana. Waan baay'ee isinitti himuu nan danda'a. Sinooyisee as keessaa hin baasudha. Garuu wanta nu gargaaruun isinitti hima saba waaqayyoo laphee cabaa qabaachuun waaqayyoon akka arginu nu godha. Laphee cabaa hin qabnu taanaan waaqayyoon arguu hin dandeenyu. Sagalee waaqayyoo jedha. Wangeelli akka jedha. Sagalee waaqayyoo dubbifanna. Raajii Isaayyaas boqonnaa 57 lakkoofsa 14-15 jiru nan dubbisa. Akka jedha. Asuma irraa arguu dandeessu. Gooftichi karaa tolchaa daandii ol qixxeessaa saba koo duraa gufuu buqqisaa ani inni ol jedhe guddaa bara baraa kan jiraadhuudha maqaan koo qulqulluu kan ta'e iddoo ol ka'aa iddoo qulqulluurra nan jiraadha. Warra garaan isaanii cabee fi warra gadi deebi'an wajjinis maal ta'a? Nan ta'a. Saba waaqayyo waan jedhu dhaggeeffadhaa. Nama hundumaa wajjiniin ta'a miti waaqayyo. Nama hundumaatti ulfina isaa mul'isa miti waaqayyo. Waldaa tokko keessa teenyee ulfina waaqayyo arguu dhiisuu dandeenya. Olee wajjiniin tajaajilaa, olee wajjiniin faarfachaa, olee wajjiniin deemaa ulfina waaqayyo arguu dhiisuu dandeenya. Maalirraan kan ka'e laphee cabaa waaqayyo nurraa barbaadu hin qabnu taanaan. Kanaaf waaqayyo akkana jedha iddoo kanatti. Laakka jedha. Warra garaan isaanii cabe. Warra maal cabeef? Warra garaan isaanii cabe. Warra gadi of deebisan wajjinis maal ta'a? Nan ta'anii. Warra gadi of deebisan, warra garaa isaanii cabsanii anaan na barbaadani ulfina koo natti agarsiisi jedhanii anaan na kadhataniif waaqayyoon immoo ofii koonitti mul'isaa jedha. Nama hundumaatti miti. Ulfina waaqayyoo arguudhaaf bara 2024 kana waldaa koo saba koo waaqayyoo gad akka of deebisnu barbaada. Gad of deebisuun akka nuun waaqayyoon arginu nu godha. Ituu waaqa ta'ee jiru jedhama. Akka garbaatti maal ta'edha? Maayidha Phaawulos yeroo dubbatu waa'ee Kiristoos gad of deebisee jedha. Gad of deebisuu isaatiin immoo waaqayyo maal godhedha? Dachaa ayyaana kenneef jedha. Maqaa ol laateef jedha. Kiristoos ituu waaqa ta'ee jiru gad of deebise. Gad of deebisuu keessa ol jedhu jira. Gad of deebisuu keessa ulfina waaqayyo arguutu jira. Afurri gad of deebisu bara kana nuuf laatamu.
أكجر أشيبون أفورا هورا غران ساني چابه في هورا غدي ديبياني مال ننتايل نانارس سايدان واقعيو چو واقعيو أما كجر جور دوكانت هورا غروف ديبسان هورا غرا ساني چابساني فيده واقعيو نمني بيا لفا سيطان واق الراتي كان غدي بوسه سبا واقعيو وان غبرامتي سيطان ني غروف ديبسو ددب نمبيكا واقعو جنين والقطما غافني برباد واقعيو واق الراتي إسا دربته نمني كفاتين سا إني قدان واقعيو كان الراجب يوجرات واقعيو وانتن نجالن يوجرات أفتولمات كناف واقعيو كسرون جرجرات يونون غدوف ديبسني مالنو غدا برسانا كيساتي ورا غدوف ديبساني ألفناتي غرا ألفناتي أياناتي غرا أياناتي ديباتاتي غرا ديباتاتي سانيف كنه چودا انا في واقعيو كدني سغالي كدان نتدوبت يو غدوف ديبستاني اني مو كنن غداي يعقوب بقنا فر لكوبسا جا ما كون انت مو كجد واي غدوف ديبسو كان اكجدان دبي فدا سراتي اني ايانا سا چالمو مال غدا ان كنا كنافو مچافن كلكلون واقعيو أورا مالتاني أورا كوراني مال قدان أولين كاباني أورا أول كاباني إن مالتان إن مرما واقعيو أورا كوراني أورا أول كابان أورا أنا كس وفين جدان أنا مالي أنا بيكا أنا وجيسا أنا دندارا أورا جداني واقعيو إن مرما إن جالت واقعيو إدواتين كنوه واو ورا غدوف ديبساني فغرو سغالي واقعيو كجران وانجيل كون ورا غدوف ديبساني فولا واقعيو بربادتاني فغرو واقعيو انني غدو لالا ورا غدوف ديبساني فغرو مال ساكنال ايانا ساكنال ألفنا ساكنال ديبتا ساكنال باولو قرط يعقوب مودو كنت يا سبا واقعيو يرو غدوف ديبسنو مال ارغنا ألفنا واقعيو نتملسو جد ولدان كون ان ارغت جدا والداكنا كيسا نونغودا نيرا بلا نيرا وانت نبرباتشو سنجرو كان بورا فارفتوتا كامنا ورا للبن كامنا راجوتا كامنا جنة افتولمانو كيسا غلينا وچاو كفاتي كنيا روسان والدان باين كان شين كفتو يرو بايه غدتو فيسيت اني مالتي نكا قلينسا تكاس قلينسا مالي واقعيو رتس اوليسان رتس اكسان كان سانغود يروسنا كفاتي كان ندفو كفاتي كان كيسا واقعيو نو اباسو غراج ابا واقعيو نو فكن امبل هارت جچولات غروف ديبساني فولا واقعيو تاو غروف ديبساني واقعيو بربادچو غروف ديبساني ألفنا كينات دنگلاس جچو واقعيو كان نورا برباد ما نورا برباد ولداكو واقعيو اك غروف ديبسنو برباد غودن نيرا سريت غودن بفم نيرا سريت بفم واقعيو بركم لما عبد الدم يفر برت بلبلرت بربار بزنسي رت بزنسي نوبنا غروف غدا يرو كان واقعيو غد كونين غدده جابينا كين كونين غدده دنديتي كونين غدده اكن جنو في غدا نمني كانين واقعيو غدسس يوجرات غاف واقعيو اسيبس انا تو غدته يموجر واقعيو غد غدي واقعيو منمد يسنان مالتا نمني كفنم انكو فنامني ساول كو موتي تي كان نسا كفسه كان دووادا غروف ديبسو ددبه ساول داوود مو غراج ابا قبتره واقعيو كان افكستين جده اسان مو اني الميسه داووديني نما غراكو مالته نانار غدده واقع نما غراسان واغدت واقعي بركم لما بددمي افور كنكه ولدان كن ولدا غرا واقعيو يا واقعيو راوته دربت واقعيو شياغون نواغو سبا واقعيو ور يسوع جراتن مغالا كنكيت فولي كريستوسان واقعيو نواغو لفو جنوت كان نواغو ابا منارا انا منانا فولي كريستوس كم بربرات نواغو واقعيو كان اورغوف ولفن واقعيو روسانو جچو جلقه ولدا كنكيت كان برباتي سات اني جلقبا ولفن واقعيو ارغوف مالغوچو كم ننجد God of Debisu lapech abak abachu ab. Shekana jala muren debesinnya.
Eebba waaqayyo arguun barbaaddu taanaan ilaa boris iftaanis siinitti nima gadammanuun ol deebisni ol ka'uun jira. Hin beekuu si beekaa gaafa nuun jennu waaqayyo gooftaan maccaa ulfina tokko gara ulfinaatti nu dabarsa. Garuu ana yeroo nuun jennu waaqayyo si jedheetu waaqayyo nu gadhiisa. Jedhikaa jedhama. Garuu akka carraa immoo yoo nuun immoo akkuma obboleessa keenya Phexroosii immoo hin danda'u jenne immoo deebisee ammas nu qaba. Amala isaati. Amala waaqa keenyaati. Naaf yaa saba koo bara 2024 kana kee waaqayyo ulfinaa gara ulfinaatti guddinaa gara guddinaatti nu dabarsuu barbaada. Maala goonuu gara of deebis laphee cabaa qabaan. Inni lammaffaan maal nurraa barbaada waaqayyo? Maal jedha? Dubbisaa meenaa wajjin maal jedha? Hundee jireenya ofii Kiristoos irratti maal godhachuu? Jabeeffachuu. Listen to me saba koo. Hundee jireenya ofii Kiristoos irratti jabeeffachuu. Don't worry. Kiristoos irratti jireenya keenya yoo jabeeffanne duwwaa bara nutti dhufaa jiru kan darbuu dandeenya. Barichatu bara cimaadha. Barri fuuldura keenya jiru, baroonni fuuldura keenya jiran bara cimaadha. Jireenya amantii keenya kana Kiristoos isa hundee jireenyaa ta'e irratti hin ijaarru taanaan kan nu balleessuudhaaf ganamaaf galgala fiigu karooraaf ajandaa waaqayyoo nuuf qabu kee wangeela fakkaatee wangeela kan hin taane karaa Kiristoos irraa kan nama deebisu waan baay'ee jira bara dhufuuf kana ga'e. Listen to me. Deebinee jabeeffachuu qabna jireenya keenya. Wow. Hundee jireenya keenya yeroo tokko tokko weezarii ilaaluun natti tolanaan weezariin yeroo cimaa ta'u inni ilaaltu sinis yaada. Yeroo weezarii ilaaltanii muki tokko tokko qilleensa guddaa kana keessaati muka ilaaltaniitu muki tokko tokko hin buqqaa qilleensi fuudhee sokka. Isa kan dhaqee manatti rukutaa, isa kan achi rukuta. Tokko tokko immoo maal godha? Inni tokko buqqa'ee achuma dhaabatee aseedhaa kufuu gaa hin kufee deebi'ee dhaabbata. Amma immoo siin jedha hin kufa deebi'ee dhaabbata. Aseedhaa ima faarfata fakkaata mukichiyyuu. Hin kufu garuu maaliif hin kufu muki sun? Hundee isaatu gadi fageeffateera. Rakkinni yoo jiraateyyuu namni Kiristoos irratti jireenya isaa gadi deeffatee dhaabbate yoo gadi deebi'ee ka'a. Yoo kufe deebi'ee ka'a. Because hundee isaa maal godhateera? Kiristoos irratti ijaarrate. Kiristoos irratti mana keessan ijaarrattanii rakkinni bara 2024 hin jiru jedhee kakuusin hin galu. Maaliif biyya lafaa keessa yoo jiraattan maal qabdu jedhe Yesuus? Rakkina qabdu. Rakkinni jiraatee jira malee. 23 caaluu danda'a. Garuu waa beeka. Kiristoos irratti hundee keenya jireeffannee hin kufnu. Dhugaa waaqayyoon hin kufnu. Maaliif? Kufnees maal taana? Deebinee kaana. Jabeeffannee irra kaana. Hundee jireenya ofii Kiristoos irratti jabeeffannee irra kaana. Kana saba waaqayyoo qilleensa irratti waa isinitti kennee darbuun barbaadu. Carefully waaqayyoo wajjin akka jiraannu barbaada. Waaqayyo bara nawaa fi kana keessa. Deemsaaf jireenya keenya akka waldaatti tarkaanfii keenya akka dhuunfaatti waaqayyo hundee jireenya keenya isarratti akka ijaarrannu barbaada. Maqaan isaa eebbifamu. Kana nurraa barbaada waaqayyo. Ulfina isaa nuu kennuu immoo barbaada waaqayyo. Akka jedha Phaawulos kana waan jaalladhaan waan gurguddaa nu gorsa. Boleessi keenya kun akka jedha Qolaasiyaas 2:6-7. Egaa Kiristoos goofticha akka fudhattanittidha. Eenyuun jedha? Kiristoos goofticha akka fudhattanitti. Isatti maal ta'a? Jiraadhaa. Waan fudhattan qabdu akka fudhattanitti. Isatti jiraadhaa. Maqaan isaa eebbifamu. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan maal ta'a? Gadi fageeffadhaa. Maqaan isaa eebbifamu. Hundee keessan gadi fageef akka maal taatanitti akka barsiisamtanitti barsiisi akkasin hundee keessan hin jabeeffanne kan sin godhu hin dhufa
garuu waa barattaniitti jedha Phaawulos. Waa sinii galeera. Waa fudhattaniitu hundee keessanii gadi fageeffadhaa dhaabadhaa. Qilleensi yommuu dhufu sinin kuffisu. Haalli yoo geeddarame sinin geeddaramtanii haala keessa geeddartanii dabartu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaa saba Waaqayyoo akkasuma jedha bara kana kee. Hundee keessan Kiristoos keetti jabeeffadhaa. Ulfina Waaqayyoo arguun barbaaddu taanaan. Harki Waaqayyoo sinirraan akka inni mul'atu hin barbaaddu taanaan jabeeffadhaa jireenya keessan. Rileeshinshiippii sin Kiristoosii wajjin hin qabdan sirreeffadhaa qajeelfadhaa. Deemsa keessan qajeelfadhaa. Yeroo sana hojii hojjeta Waaqayyo. Isatti jiraadhaatii. Isatti ijaaramaatii. Laala ammas waan inni dubbatu. Hundee keessan jabe isatti ijaaramtanii amantii maal ta'a akka taatan? Dhaabadhaa. Maaliin dhaabadhaa? Amantiidhaan. Galata guutuurraa dhangala'isee maal ta'a? Isaaf dhiyeessaa. Maqaan isaa eebbifamu. Wangeelli kummee. Wangeelli akka inni namatti tolu. Wangeelli jireenyaam saba Waaqayyoo. Wangeelli ergaadhaam. Wangeelli fayyinaam. Wangeelli Yesuusiidhaam. Wangeelli isa fannifameedhaam. Isa du'eedhaam. Isa du'aa keedhaam. Fannoodhaam. Wangeelli jireenyaa. Wangeelli akka taanu Waaqayyo nu haa godhu. Wangeelli Yesuusiidha. Waaw. Hundee ofii. Raanfatinaa ergaa kan akka gaarii. Hundee ofii. Jabeeffadhaa Yesuusii. Inni tokko nama lama miti Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhatee namoota mana ijaaran kan inni dubbate. Inni tokko maalirratti ijaare mana isaa? Ashawwaa irratti ijaare. Ashawwaan akkuma beektan warri mana beektan ijaartan kuni manni biyya keenyaa tokko ashawwaan achaachaa godha. Yoo waa dhufu maal godha ashawwaa sana bokkaan dafee irra ganna qinjissa. Inni tokko garuu maalirratti ijaareedha? Dhagaa irratti ijaareedha. Dhagaa irratti waan ijaareef manni isaa maal hin taane? Hin jinneedha. Dhagichi eenyunni? Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa du'e isa ulfinaan deebi'ee dhufu isa na fudhachuuf sin fudhachuuf dhufu maraanaataa jennee isa nuun faarfannu isa irratti mana keenya ijaarranneenna isinitti manni keenya hin jigu mana naasaa jiru biildiingii keessa jiraachaa jiru tun ta'e mana keenya jireenya keenya isa kana maqaan isaa eebbifamu inni akka hin jinneef garuu Kiristoos irratti ijaaramne. Waa uffee Yesuusee koo. Sattaan itti naadaba Waaqayyo sinaa eebbisu obboloota ijoollee dargaggoota teellaatti na gargaaraa jirtan eebbifama. Efesoon boqonnaa 2:19-22 immoo akka jedha. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoodhaaf qulqullaa'anii wajjiniin warra mana Waaqayyooti malee orma nama biyyaa diidaa miti isin. Egaa si'achi isin jedha Phaawulos. Isini hundee ergamootaa fi raajootaa irratti maal taatanii jedha? Ijaaramtaniitu jedha sittis. Ijaarsi keessanii isin koo orma miti jedha. Isin orma miti kana booda Kiristoosiin ormummaa keessaa fira Waaqayyoo taataniitu jedha. Edda fira Waaqayyoo moo taataniidha? Ergamootaaf raajota irratti barumsa isaanii irratti maal taataniitu jedha? Ijaaramtaniitu. Ergamootii fi raajoonni barumsi isaanii wangeela Yesuus Kiristoosidha. Ergamoonni Waaqayyoo isaan waame maal jedhan? Nuuni isa fannifame Kiristoosiin lallabna. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana labsaa turan. Yeroo isaan cal jedhaa jedhani cal jechuu hin dandeenyu. Isa argine isa dhageenye dubbachuurraa cal hin jennu jedhan. Waaqayyoo bara 2024 bara nuun cal jennu nuun godhin. Bara nuun dubbannu nu haa godhu. Bara nuun waa'ee Yesuus haasofnu nu haa godhu. Hallelujah. Waldaa koo bara Waaqayyoo hojii isaa nuun hojjetu lafa kanarratti nu haa godhu. Kana gaa Phaawulos nuun dubbatu. Isa irratti ijaaramtaniitu jedha. Isa hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniitu jedha. Kiristoos Yesuus ofii isaati dhagaa golee qajeelaadha. Maqaan isaa eebbifu. Dhagaa golee qajeelaadha. Eenyu? Kiristoos inni isin irratti ijaaramtani kuni jedha. Ofii isaati. Gargaarsa tokko maleedha Phaawulos. Uffee. Guutummaan ijaarsa sanaas isumaa walitti maal ta'eera? Qabameera. Eenyuun? Kiristoosiin. Mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf gooftaadhaan maal taatanitti hin guddattu.
isinimmoo isumaan mana isa waaqayyo afuura isaati keessatti jiraatan taatanii maal taatu ittiin ijaaramuun keessani naam saba waaqayyo ulfina isaa nuun mul'isuun barbaada eeyyee waldaa kana keetti waaqayyo rivaayivaliin kaasaa no doubt eenyu dhibee kaasaa hin beeku garuu waan ta'a kan ashuurii godheen sinitti waaqayyo waan hin hojjetu maaltu narraa barbaadama laphee cabaa yeroo waaqayyo hojiif jalqabu kan abdii isaa keessa of tuulummaan dhuftee galteennaan waaqayyo waa yaade narraa fuudhee sokka sirraa narraa fuudhee deemu yeroo waaqayyo harka isaa mul'isu anatu godhe yeroo nun jalqabnu noodha waaqayyo ulfina isaa eenyuuf hin kennu waaqayyo eenyuudhaaf ulfina isaa waaqayyo laphee cabaa qabaachuu qabna hundee jireenya keenya maal ta'uu qabna kiristoosii irratti ijaaramuu qabna inni sadaffaan inni dhumaa har'a galgala isinitti dubbachuu barbaadu inni yeroo hundumaas dhaabannee isinitti iyyuu jechuudha waaqayyo ulfina isaa bara keenya irratti 2024 nutti argisiisuu barbaada jireenya maalii akka qabaannu barbaada maayinaa wajjiniin jedha jireenya kadhannaa waan faarfanneef isin argannu ulfina waaqayyo waan lallabnees isin argannu ulfina waaqayyo kan hin argannu laphee cabaa yoo qabaannu ulfina waaqayyo kan hundee jireenya keenya Kiristoos irratti hojjar ulfina waaqayyo kan hin arguu dandeenyu inni sadaffaaf inni dhumaan galgala kana duwwaa hin dhumne baay'ee garuu galgala kana sitti dubbadhee kadhadhee faarfannee fixuu barbaadu inni dhumaa kun jireenya kadhannaati jireenya kadhannaa baay'ee barbaachisaadha amanaa tokkoof jireenyi kadhannaa barbaachisaadha kakuu waaqayyo nuuf gale hundumtuu jireenya keenya irratti akka raawwatuuf jireenyi keenya kadhannaa wajjiniin rileeshnshiipii waaqayyo wajjiniin qabaachuu qabna dhuunfaa keenyatti bakka jedhu sagalee waaqayyo waan ati qofaatti na kadhatteedha maal gooteedha waan ati maal taateedha qofaatti maal naa taateedha mana kee cufattee na kadhatte ani immoo eessattiin sii kennaadha mul'inatti namatu namarratti argachuudha mul'ina jechuun maayini ifatu namoonni arganii yoo maal isatti dhoksaatti na kadhatte namoonni sirratti argu namoonni sirratti dubbisu maaliif mana kee keessatti kadhatte kaate mana kee keessatti waaqayyoon ulfina keen arguu barbaada ulfina sana immoo namoonni dhufanii sirratti argu namni ulfina waaqayyoo namni akka sirratti argu barbaadamee harka keessatti agarsiisa bara 2024 waan siniin jedhee sinitti dubbadhaa jireenya kadhannaa qabaadhaa kana dubbiin jireenya kadhannaa dhaqa dhumaa jireenya kadhannaa akka jedha Phaawulos ammas Tesaloniqee irratti waan guddaa nu barsiisa Phaawulos kun akka nuun jedha yeroo hundumaa maal taa'e gammadaa yeroo maali yeroo hundumaa kadhata keessan itti fufaa maal ta'a malee maal hin ta'inaa hin dhiisinaa yeroo tokko ganama kee kadhachuun natti cimaa nama fooniiti waan ta'eef nan dadhaba nama waan ta'eef garuu ituu man dadhabuu yeroon kadhadhu humna tokkoon argadha yaa saba waaqayyo waan tokkoon sinitti himaa foon keenya kuni rafi namaan jetti dhiisiin kadhatii booda kadhattaa namaan jetti dhiisii xinnoo ishee rafi xinnoo ishee nuun jetti akka jedhu wangeelli immoo kadhata keessan maal taa'e itti fufaa maal hin ta'inaa hin dhiisinaa waaqayyoon aan deebisnettanii hin dhiisinaa guyyaan ni deebisu hin beektanii waaqayyoo cal jedhee abaluuf deebi'eeroo hin dhiisinaa itti fufaa hin deebi'an keenyas bara lakkaachisuu yoo dandeeyyu hin deebi'a kun amala isaati waaqayyo itti fufaa hin dhiisinaa waan hundumaattidha kan natti tolaan waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyo karaa Kiristoos kana gochuu keessan maal ta'a in jaallata in fedha karaa eenyudha karaa Kiristoos ilaalaa wangeelli waan biraa miti kan isiniin jedhu kanaaf wangeelli koo waa'ee koo miti waa'ee keessa miti waa'ee ilma isaatiiti waan jedhuuf kanaaf hundumtuu dhufee eenyutti gala Kiristoositti gala wangeelli keenya haa Yesuus eekoo waldaa kanaaf waa'ee kee nu ibsi waa'ee makee duwwaa nu ibsati nu gaa'anni gabraa Yesuus isa hojjenneen arganna waan baay'isaa ilaakeen
karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedhaa jedhetu hafuura qulqulluu maaliin ta'inaa inu kaamsinaa of keessatti jedha. Hafuura Waaqayyoo of keessatti nu kaamsinaa jedha laala waan jedha. Wanta Waaqayyootti namatti mul'ise maal ta'a? Imsi hin tuffatinaa. Gara waan hundumaa qoraa ilaala. Garuu waan hundumaa maal ta'a? Qoraa ilaalaa. Isa gaarii jabeessaa qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e immoo maal ta'a? Dhiisaa. Jireenyi kadhannaa wanta nama godhu isinitti immoo namni yeroo baay'ee kadhatu hammeenyi jireenya isaa ka'an sokka. Taa'uu hin danda'u. Kadhannaan abiddatta ta'a. Jireenyi kadhannaa rakkinatti gidiraatti abiddatta ta'a. Kanaaf nu keessa taa'uu hin danda'u. Anaaf isin akka jedha Waaqayyo. Bara 2024 ulfina koon isinitti agarsiisa waldaa Ebenezer. Mana keessan irratti jireenya keessan irratti garuu waan akka goonu barbaadu Waaqayyo jira. Waaw. Waan akka goonu Waaqayyo waan barbaadu jira. Kana dubbadheen fixa akka jedha. Seera boqonnaa 33 lakkoofsa 18 isa Phaawulos waa'ee Kiristoosiif Musee olitti qabee dubbadheen fixa akka jedha ittiin fixuudhaaf. Seera boqonnaa 32 lakkoofsa 12-18 akka jedha. Museen yemmusi Waaqayyoodhaan jedha. Ila ati saba kana ol geessinaan jette garuu eenyutu anaa wajjiniin akka ergite anatti himne jedhe. Ayya namatti tola sagalee Waaqayyo. Ati eenyu malee ani si beeka maqaa kees beeka. Ana durattis immoo faara tolaadhaan ilaalamteetta anaan jetteem koo yaa Waaqayyo jedha. Yeroo kadhatu. Egaa dhugumaanii si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoonte jedha. Akkan si beekutti si duratti faara tolaadhaan ilaalamee akkan jiraadhutti adaraa jedha. Karaa kee maal ta'e anatti argisiisi. Karaa isaa bara 2024 Waaqayyo nutti agarsiisu. Karaa isaa karaa kee natti agarsiisi jedhama. Jireenyi koon jarri kunis sabi kee akka ta'an ilaalaa jedha. Waaqayyo immoo deebisee Museetti dubbata. Waaqayyo akkanatti hin jedhe sagalee isaan. Kana Waaqayyo nutti dubbata. Ani maal jedhe Waaqayyo? Ofii kooti jedhe. Maal nan godhaadha? Si wajjin maal nan ta'a? Nan adeemaa jedhe. Kadhata waa Waaqayyo ittiin jedhe. Ani Museedhe. Ofii kooti bara 2024 kana keessa si wajjinii nan deema jedha Waaqayyo naam siniin arga. Bara 2024 kana keessa hojiin siin qabaa. Ati garuu ishee kana hin raanfatinaa. Nuun garuu isa Phaawulos jedhe jechuudha. Ani ofii kootiin si duukaan adeema. Boqonnaa siif nan kenna jedheeni. Museen immoo deebisee Waaqayyoon akkana jedha. Museen kun Waaqayyoon hin qabaam hin gadhiisu. Ati ofii keetiin nu wajjiniin hin adeemta yoo ta'e asiin hin baasin. Ati ofii keetiin yoo nu wajjiniin hin adeemta malee ani sabni kunis si duratti faara tolaadhaan ilaalamuun keenya attamitti beekama. Akkamitti magaalaan kan saasi akkati ulfina kee nurra keesse kana beekuu danda'a yaa Waaqayyo. Ati nu duran deemtu taanaan waldaa kana wajjiniin jiraachuu kee magaalaa kana keetti akkamitti beekamuu danda'a. Wangeelatti dubbatte kun dhugaa ta'uusaa ati nu wajjiniin jirtu taanaan akkamitti beekamuu danda'a. Yaa Waaqayyo nu duran deemtu taanaan nun baasin jedhe namni Waaqayyo. Waaqayyo immoo akkasatti hin jedhe Museedhaan deebisee. Anii fi sabni kee saba orra kaanirraa garaagar ta'uun keenya attamiin nu wajjiniin adeemuu keetiin beekamaree. Waaw. Waaqayyo immoo yommuu si jedhe. Haaleluyyaa. Waaqayyo immoo yoo nama kadhatutti akka jedhe dubbata. Namni Waaqayyoon kadhatu Waaqayyootti dubbata. Akkanatti hin jedhe Waaqayyo. Waaqayyo immoo yommuu si ati ana duratti faara tolaadhaan ilaalamteetta.
si maqaakees waanan beekuudhaaf isa ati dubbatte kana ani maalta nan godha. Museen immoo adaraa ulfina kee na argisiisi jedhee jedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kadhannaa wanta inni fidu kana. Kadhannaan bara 2024 ulfina Waaqayyoo jireenya keenya irratti fida. Ulfinni Waaqayyoo akkasiin irratti dhufuun barbaaddu. Ulfinni Waaqayyoo mana keessan akka inni galu hin barbaaddu. Ulfinni Waaqayyoo jireenya keessan keessatti akka inni hojjetu hin barbaaddu. Jilbi keessan Waaqayyoo duratti jilbeenfatu. Nuyi akka. Inni jalqabaa maal qabaachuu qabnan jedhe. Laphee cabaa. Inni lammaffaa hundee keenya maal ta'uu qabnan jedhe. Kiristoos keessatti maal ta'u gadi jabeeffachuu. Inni sadaffaa maal qabaachuu qabna. Kana qabaachuu qabna. Kana sadii yoo goone Waaqayyo gooftaan maccaa Museetti akkuma dubbate bara 2024 kana keessatti waldaa koo saba koo Waaqayyo ulfina isaa nutti argisiisa. Finish. Ulfinni Waaqayyoo nutti mul'achuudhaaf Waaqayyo harka isaa diriirsee jira. Barri 2024 waldaa kanaaf anaaf baratti ulfina Waaqayyoo ulfina irratti arginu. Ulfina tokko miti. Ulfina gara ulfinaatti bara darbinudha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanan sinii kadhadha kanan kadhadhe Waaqayyoon. Kana moo Waaqayyoo nu godhanuuf. Kana moo dubbateera Waaqayyo. Kana moo hojjechuudhaaf Waaqayyoo keera. Waldaa kana keessatti Waaqayyoo harka isaan diriirsa. Waldaa kana keessatti Waaqayyoo hin mul'ata. Waldaa kana keessatti Waaqayyoo hin hojjeta. Waldaa kana keessatti Waaqayyoo dinqiin godha. Kanaaf immoo Waaqayyoo gad of deebisnee akka nuun isa barbaaddannu barbaada. Kanaaf immoo Waaqayyoo hundee jireenya keenya isarra akka dhaabbannu barbaada. Kanaaf Waaqayyoo akka isa kadhannu barbaada. Kana gooneennaan Waaqayyoo bokkaasaa ulaa Waaqarraa hin roobsa. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kun immoo nuuf ta'a. Galanni isaaf haa ta'u. Waan inni maasee kana sinii galeera. Barri dhuftu baratti Waaqayyoo ulfinaati gara ulfinaatti. Barreen gaddaa Waaqayyoo akkas nuun jedhee nuu godhe. Sinin baay'isaa, sinin bal'isaa. Daangaan keessan hin bal'attu nuun jedhe Waaqayyo. Hin goonee Waaqayyo. Godheera Waaqayyo. Waaqayyo karaa baay'ee nu eebbise bara gaddaa. Bara dhuftu immoo ulfina Waaqayyoo argina. Ulfina tokko duwwaa miti. Ulfinaati gara ulfinaatti darbina. Kun hin ta'a. Shakkiin hin jiru. Kun garuu ta'uudhaaf immoo waan gochuu qabnu immoo gochuu qabnu. Waan nurraa barbaadamu immoo raawwachuu qabnu. Faarfannaa tokko faarfannee achi booda faarfattoonni keenya faarfannaa nu faarfatu. Faarfannaa tokko beektu ulfina gara ulfinaatti guddina gara guddinaatti jedha Abbabeen na dhiibee gooftaan koo na guddisee dangaa koo dachaa bal'isee. Saa'olii hama'ee booda ribatu qarrisaa Daawitiin hin argatu. Maal godhuu gocha gooftaan hafanii eerassus gabaabsuu hin danda'ani. Eerassus gabaabsuu hin danda'ani. Waldaan kunis anis ulfina Waaqayyoon argina.